Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatii Waaqayyoo biyya keessas biyya alaa teessanii fuula miidiyaa kana nu daawwachaa kan jirtan nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Egaa amma kan argamnu kutaa lallaba Salaalee jalatti kan argamu mana lubummaa Aanaa Sulultaa jalatti kan argamu mana kiristaanaa Tulluu Gammachuu Ayyaana Ilmaa Wareersoo Maallimaatti argamna. Egaa manni kiristaanaa kuni kan hundeeffame bara 1972 yoo ta'u amma ammatti waggaa 45 kan lakkoofsisedha. Egaa manni kiristaanaa kuni egaa ijaarame yookaan immoo tajaajila kennuu egaa jalqabee waggaa 45 kanaaf haaromsi tokkoyyuu kan isaaf hin taasifamne waan ta'eef yeroo ammaa kanatti haala nama gaddisiisuu irratti kufee argama. Kunis immoo keessa seennee tokko tokkoon isaatiin abbootiin akka nu hubachiisanitti akka viidiyoodhaanis isin laalchisutti jechuudha. Manni kiristaanaa kun yeroo ammaa kanatti qorqoorroon baddaa irra jiru hundumti isaayyuu huurateetoo abbootiin yeroo tajaajila sirna qulqulleessaa yookaan immoo qiddaasee raawwatanitti illee amma xilaa ofirra qabaniitoo tajaajila kennuutti ga'anii jiru. Dhugumaan namoonni iddoo kanatti viidiyoodhaan waan ilaalamu kanas waan isinitti agarsiisnu kanas hundumaa daawwachuu dandeessu. Keessa seennee haala jiruusaa baay'ee kan nama gaddisiisuu fi haala baay'ee fokkisaa irratti argama jechaadha. Kanaaf abbootiin keenya yeroo kanatti harka isaanii gara ummataatti gara saba Waaqayyoo hundumaatti diriirsanii mana kiristaanaa haaraa hojjetamaa jiru kanarratti akka harka keessan nuuf diriirsitan jecha waamicha dhiyeessaa jiru. Kanaaf immoo yeroo gabaabatti mana kiristaanaa kana yookaan immoo taabota Waaqayyoo kana mana kiristaanaa isa moofaa yookaan immoo ciccitaa ta'e kana keessaa baasnee gara haaraa ammaa kanatti galchuudhaaf kaka'umsa sabakaa mana kiristaanaa kana akkasuma koreewwan mana kiristaanaa tajaajiltootaas jiranii fi akkasumas immoo hawaasa naannawaa jiraniin obboloota biyya alaa jiraataniin manni kiristaanaa haaraan kana fakkaatu kun eegalamee jira. Kunis eegalamee humna baay'eedhaan sadarkaa kanarra ga'ee jira. Garuu ammatti immoo haala yeroo ammaatiin wal qabsiisee humni inni gaafatu baay'ee ta'uu isaatirraa kan ka'e maallaqa guddaa waan gaafatu mana kiristaanaa kana immoo xumursiisuudhaaf yeroo dheeraa gaafachuun isaa beekamaadha. Kanaaf sadarkaa beetaskaan inni jalqabaa kun irra jiru immoo haala nama gaddisiisuu fi amma abbootiin xilaa qabatanii qiddaasee qiddasuu jechuun maal jechuu akka ta'e ilaala. Kanaaf furmaata waarawaa ta'e barbaada waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti mana kiristaanaa kana xumuramee akka garanatti saboonni Waaqayyoo galuuf hundumti keessan saboonni Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas jirtan waamicha hafuurawaa isiniif taasisnu kana hubattanii warreen dhiyeenya irra jirtaniif sagantaan baazaarii caamsaa guyyaa 23 irraa hanga 29tti qophaa'ee jira. Kunis naannawuma kanatti asirraa fuula irratti gadi gaafa baanu daandii konkolaataa irratti guyyoota kana hundumaadhaaf sagantaan baazaarii qophaa'eera. Kanaaf namoonni naannawaa kana jirtan waamicha hafuurawaa kana dhageessanii guyyaa sagantaan baazaarii qophaa'e kana irratti argamuudhaan gama keessaniin tumsa yookaan immoo deeggarsa mana kiristaanaa kanaaf akka taasisan waamicha isiniif dhiyeessina. Dabalataan immoo namoonni qaamaan asitti argamuu hin dandeenye immoo akkaawuntiin koree ijaarsa mana kiristaanaatiin kan baname asirratti fuula kanarratti isiniif keenya waan ta'eef gama sanaan gumaacha keessan akka taasistan asumaan waamicha keenya isiniif dabarsina. Dhugumaa dubbachuudhaaf mana Waaqayyootiif birmachuu kan qabnu mana Waaqayyootiif ga'uu fi kan dandeenyu yeroo ammaa kanattidha. Manni kiristaanaa kun haala nama gaddisiisu haala baay'ee nama naasisu keessatti argama yeroo kanatti. Manni kiristaanaa magaalaa keessa jiran haala miidhagaadhaan tajaajila miidhagaa argachaa yeroo jiru asitti garuu abbootiin keenya baay'ee dhiphachaati yeroo tajaajila gaggeessan illee baay'ee haala nama gaddisiisuun wantoota baay'ee dabarsaa jira. Kanaaf abbootii kanaaf qaqqabuun mana kiristaanaa ishee baadiyyaa nama isheedhaaf ga'u kan hin qabne kanaaf ga'uun immoo eebba Waaqayyoo irraa kan nama argamsiisu waan ta'eef hundumti keessaniyyuu gara nama hin qabne kanatti gara nama tumsu dhabeetoo rakkachaa jiru gara abbootii rakkachaa jiru kanatti dhuftaniitoo bakka jirtan hundumarraa eebba Waaqayyoo akka ittiin qooddattan amma humna keessanii hundumti keessaniyyuu wantoota ergaa darbu kanas sheer gochuudhaan haala garaagaraatiin namoota biraan geessaniitoo yeroo gabaabatti abbootii keenya gargaarree beetaskaanaa isa ijaaramaa jiru kana dafnee xumurree taabota Waaqayyoos immoo gara isaa haaraa kanatti akka galchinu asumaan waamicha keenya isiniif dabarsina. Kanumarraan immoo akka man jalqaba isiniif tuqe caamsaa guyyaa 23 irraa hanga 29tti baazaarii qophaa'e kanarratti hundumti keessaniyyuu gama sanaan warreen fagoo irra jirtan warreen qaamaan argamuu dandeessan immoo qaamaan argamuudhaan sagantaa baazaarii kanarratti sirriitti hirmaannaa keenya taasisnee yeroo gabaabaa keessatti mana kiristaanaa kana akka xumurru waamicha hafuurawaa isiniif dabarsina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galatooma.